Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya. Kun chaanalii keessan chaanalii Dr. Naafi Argeetu Official chaanalii itti mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa wayitaa argattanidha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan isin wajjin turu an Dr. Naafi Argeetudha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Namoonni haaraan gama YouTube keenya dhuftan yoo jiraattan baga nagaan dhuftan nooraa isiniin jenna. Viidiyoo baay'ee gadhiifneerra odeeffannoo fayyaa garaagaraa dhimmoota garaagaraa kaafnee haasaa turreerra. Yoo isinitti tole qofa subscribe gochuudhaan maamila ta'a kaffaltii tokko malee jechuudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin waan qabadhee isiniif dhiyaadhe waa'ee duudaa ta'ee dhalachuu qaama saalaa dubartootaa. Dhugaa dubbachuuf keessiin kun keessii baay'achaa jirudha. Namoonni baay'een akka uumama waaqayyooti jedhanii amma isaan dhiibbaa garaagaraa irraan gahaa jiru argaa jirra. Egaa akkuma argitan qaamni saalaa dubartootaa qaawwa xiqqoo qaba. Yookiin immoo durbummaa kan jennu kaafnee kaasuu dandeenya. Hymen namoota baay'ee biratti durbummaa jedhamee beekama. Kun qaama saalaa dubartiidha. Namoonni baay'een hin beekanii akkuma argaa jirtanii ispeeshaal akkuma argaa jirtanii kun bakki argamaa jirtu kun jechuudha. Karaa funcooftudha. Normaalii jechuudha. Bakki tun immoo isheen kun fiixee qaama saalaa dubartootaati jechuudha. Ispeeshaalii bakki tun isheen kun fiixee qaama saalaa dubartootaati. Kun immoo karaa itti funcooftudha. Kun karaa clitoris kan jennu yookiin immoo caafii yookiin immoo qaama saalaa dubartiidha. Kun immoo karaa walqunnamtii saalaa ittiin gootu karaa deessuu qaawwa qaama saalaati jechuudha. Karaa seksii ittiin gootudha jechuudha. So maal ta'a yeroo takka akkuma argitan sababa garaagaraa irraan kan ka'e bakki tun normaalii qaawwi kun duudaa ta'een dhalataa jechuudha. Duudaa ta'ee sababa garaagaraa irraan kan ka'e dhalachuu danda'a. Karaa funcooftu qabdi dubartiin kun akka kan dhiiraa miti baay'isee. Kan dubartootaa kan dhiiraa irraan adda waan ta'eef karaa funcaan isaanii ishee kana jechuudha. Ishee gara olii sana garuu karaa isaan qaamni saalaa isaanii karaa seksii godhan karaa dahan karaa ittiin marsaan laguu isaanii erganii akkuma hundi keenya beeknu kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Kana jechuudha. Garuu sababa garaagaraan kan ka'e maal ta'a fakkeenyaaf ilaalaa jirtu. Kun amma yoo ilaaltanii akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaallee normaalii inni kun karaa isheetti funcooftudha. Inni kun qinxiraama kan jennu yookiin immoo fiixee caafii qaama saalaati. Kun yoo ilaaltanii duudaadha. Kan argaa jirtu duudaadha banaa miti. Ispeeshaalii kun banaa miti jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun cufaadha. Sababanni garaagaraa kan cufamuu danda'a. Sanaaf sagantaa keenya irraa keessatti mallattoon isaa maali? Keessiin kun baay'inaan biyya keenya keessatti waan argamuufidha. Ilaalladha. Qaamni saalaa dubartootaa yeroo tokko darbee duudaa matee yeroo itti dhalatu jira. Akkuma beekamu funcaaniif gararraara jirti funcaanidhaa fi garuu karaa lagumboo fi karaa walqunnamtii saalaa karaa biraati jechuudha. Namoonni baay'een tarii hin beektan ta'uu danda'a. Akka kan dhiiraa miti jechuudha. Kanaaf uumama keessa namoonni tokko ijoolleen dubartootaa ijoolleen daa'immanis ta'uu danda'a duudaa ta'e yeroo itti dhalatu jira. Kan akkamitti argina mana yaalaa yommuu dhufan namoonni baay'een waggaa 15-14 keessa dhufu 16 kan dhufan jiru. Maalidhaa laguu ji'aanii dhukkuba garuu laguun isaanii bakka ittiin ba'u namoonni baay'een sababa kanarraan kan keessan kan isaan mana yaalaa dhufanii. Gabaabadhumatti maalidhaa qaamni saalaa dubartootaa duudaa yeroo ta'utti mallattoo akkamii agarsiisa akkamitti ofirratti baruu dandeenya kan jedhuu fi daa'imman tokko yookiin immoo dubartiin tokko durbi tokko gaafa laguun itti dhufu ji'aan xiqqoo mudhiin dhukkuba yoo ta'e dhukkubbiin itti dhaga'ama yoo ta'e garuu immoo dhiigni bakka ittiin ba'u yoo ta'e kun mallattoo isaati jechuudha. Gama biraa yoo ilaalle immoo dhiigni gadameessa keessaa ba'ee naannoo qaama saalaa gara alaatti kuufamee akka dhiibbachuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ijoolleen daa'imas ta'e dubartoonni tokko of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Baay'inaan namoonni baay'een pireediin isaanii waggaa 1 waggaa 2 hin dhufne jedhanii waggaa 20tti kan dhufan jiru.
waggaa 25tti kan dhufan jiru, waggaa 15tti kan dhufan jiru tuchee hin godhin jechuudha. Kanaaf of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu dabarsuun barbaada. Maaltu fida kan jedhuu fi sababa garaagaraa immoo sababuma yeroo uumamuu qaama saalaa fi naannoo qaama saalaa irratti dhiibbaan tokko tokko yoo jiraatu tokkoon akkasii nama saaxilamuu danda'a namni tokko jechuudha. Kanaaf yaaliin isaa hoo jiraa kan jedhuu fi yaaliin isaa maali yoo jenne yaalis baqaqsanii yaaluu salphaatiin kan inni yaalamu. Cruciate incision kan jennu erga muramee booda ni hodhama qaawwi xiqqoo itti uumama. Tariitii abbaa manaa gara fuulduraatti ishee fuudhuufis immoo xalayyaan barreeffamuu danda'a yookiin immoo sartifikeetiin kennamuufii danda'a. Xiqqoo virginity irratti yookiin immoo durbummaa irratti dhiibbaa uumuu waan danda'uu fi sartifikeetii yookiin immoo xalayyaan kun barreeffamee kennamaaf jechuudha. Kun immoo abbaan manaa sun booda akka lola irratti hin kaanneefis ta'uu danda'a. Kun management isaa keessa yookiin immoo yaalii isaa keessa kan jirudha. Kanaaf keeziiwwan akkasii baay'achaa waan jiraniif namoonni keezii akkasii qabdan yoo jiraatan mana yaala dhuftanii hakiima keessan qunnamuun baay'ee barbaachisaadha. Yookiin immoo ijoolleen keessan rakkina akkasii qabu yoo ta'e maatiin illee ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Gama biraatiinis immoo wal qunnamtii saalaa namoota godhe irratti waan baay'atuu fi takka takka cheek-off gochuun illee baay'ee barbaachisaadha dubartootaaf dhaamsa koodha. Kanaaf gabaabaadhumatti duudaa ta'ee dhalachuun qaama saalaa dubartootaa kun baay'achaa jira, mul'achaa jira. Biyya keenya keessatti baay'inaan argaa jirra waan ta'eef yaaliin akka jiru gamanumaanis nu hubachiisuu barbaanna. Kanaaf dhaamsan isiniif dabarsuu barbaade kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. YouTube keenya share godhaa, subscribe godhaa. Namoota rakkina akkasii qaban yoo jiraatanis immoo nu qunnamsiisaa. Baay'een isin jaalladha. Ulfaadhaa.